لميتو آمين جل عندي كيسنو يا ربي أبا ربي جل عقبلهم بيكم يا ربي الأميرة كتير ربي نجانا قلت آمين يا ربي لم توتك يمنا سعودي عربية خيستي الأماجن هنا نواس يا رب وسول بو كمنو فيستل أمرمني وسو بيا كمنو بيا رابقني بيان باقي سيدو درارمني وسو بلشا كمنو على قاربمني يا ربي أقوف تاسكوف أبدني يا ربي أقوف تاسكوف أبدني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبيجان تطرق فتو تقينيا لين كينيا سعودي عربية من هدا خيستي ركو حما خيس جراجون ثاني بكمادا سعودي عربية كفامتي ليبيا يمن سوماليلاند في بيوتا غرغرا خيستيغا بقتوني المان رومو تستهي بقتوني لمي توبياتان ركو غرغرا تفسات لمو كياد تمودا باي ثاني يرو امانتنا لكوبا غرغرا تفسات لمني حالا ko yaaddu fi cinqaa garagaraa keessa akka jirantu mul'ata. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya addunyaa gubbaa jirtan obboleeyyan keessan kanaaf cimtanii sagalee akka taatan kabajaadhaan isin gaafanna. Du'aniin duune jiraataniin jiran hidhaa mana Saa'udii jechuun azaaba addunyaa jechuu yaa billa aleek. isin hawaasni ummata kana dagartanii jirtanii ummata kanaaf iyya dabarsaa iyya dhageessisaa isiniin jenna. Mee if qabaa yeroo takka mee if qabaa rabbuma qabaa mee torbaan kun ajandaan keenya ajandaa hidhamtoota biyya Saa'udii haa ta'u. Oromoon biyya keessatti akkuma hidhamutti kan jiru akkuma jirutti egaa Oromoon biyya alaatti immoo baqatanii deeman Oromoo dabalatee lammiileen Itoophiyaa hedduun isaanii manneen hidhaa Saa'udii fi Liibiyaa keessatti argaman hedduun isaanii dararamaa akka jiran daa'imman manneen hidhaa san keessatti jiran haadholiin mana hidhaa san keessatti jiran dhukkuboota daddarbootiin qaama isaanii irratti madaan garaagaraa baheetiin akkuma argaa jirtan akka hammam akka rakkachaa jiran mul'ataa jira. Egaa namoonni kunniin yeroo baatii dheeraa ta'ee jira sagantaa odeessaalee keenya keessatti illee yeroo garaagaraatiin dhimma Saa'udii kana kaasnee irraa dubbachaa jirra. Haa ta'utti garuu yeroo ammaa kana dhimmi kun waan itti jabaatee dhufu fakkaata. Dararraan mana hidhaa san keessatti dargaggoota dubartoota daa'imman kanarraan gahaa jiru waan cima fakkaata. Mootummaan dhiyeenya kanatti illee garas deemee lammiilee kanneen gara biyyaatti galchaa akka jiru dubbata. Asiin immoo dhugaan jiru kan biraati. Manni biyya keenya waan kana soo callisee ilaaluudha baatee gaariidha yaada jedhuun itti dabaluu barbaadaan dhumarratti sababni isaas uummanni waa hundumaa jijjiiruu ni danda'a beekte. Uummanni yoo sochee wanti hundumtiyyuu jijjiiramuudhaaf ni danda'a. Rakkooleen guyyaa guyyaadhaan odeessinu kun rakkooleen dararaan guyyaa guyyaadhaan biyya keessaa alaa lammii keenya mudate jennee hawaasatti himnu kun jijjiiramuudhaaf ni danda'a. Uummanni yoo ka'ee waloodhaan sagalee waliif ta'ee adeemsota jiran dura dhaabbatee waan kana jijjiiruudhaaf kutannoodhaan yoo itti adeeme waan kana jijjiiruun ni danda'ama. Bulchiinsi Abiy Ahmed qaama lammiilee isaatiif dhimmamu akka hin taane irra deddeebiidhaan kaasaa turreerraa argaas jirra. Biyya keessatti akkuma isin kaastan ganamaa galgala ola deemaa raashanuudha hojiin isaanii inni guddaanii gama kan biraatiin maqaa biyyaa tolchina fakkii biyyaa tolchina biyya waraanaan maqaan dhahamte kana bifa ishee jijjiirra fakkii ishee jijjiirra namatti bana yaa'ii gamtaa Afrikaadhaan wal qabatee magaalaa Finfinnee keessa wanta deemaa ture ni beekna. Imeejiin biyya lammiileen Itoophiyaa ammi kun mana hidhaa Saa'udii keessatti dararamaa jiraachuu osoo addunyaan beektu imeejiin biyya isaanii ittiin ijaaran isa kamidha bilicilici magaalaa keessatti naannessituunidha kan itti imeejii biyya sanaaf deebisuun kan danda'amu rakkoo biyyi sun sadarkaa addunyaatti illee ishee mudate furuun kan danda'amu yoo jalqaba lammii irratti hojjetamedha. Rakkoo lammii furuuf yoo xiyyeeffannoon kennamedha. Hawaasni isaa itti gammadaan jiru bar mootummaan kun ofiifis hin taane sabaafis hin taane gosaafis hin taane biyyaafis hin taane lammiifis hin taane ani eenyuuf jiraachuu jiraan na dhibee bar mee taraatana rabbii isumaa haa qajeelchu jechuudhatti seeneefirra. Dippiloomaasiin biyya teenyaa hammaatuun hammeenya ummata keenya lammii baqatee biyya arabaa jiraatuuf hammaate jechuudha. Dubbatanii waan kana isinitti himanii asin neexanii asin baastan naman dhageessan mootummaan naman dhageewu anaatu beekan akkana qabdi. Hallayyetti ummata keenya guuri ammallee namni furmaata kana rabbii gaditti furmaata kana fiduu danda'u mootummaa Itoophiyaati. Dippiloomaasii isaa tolfatuun adeemsi bulchiinsa Abiy Ahmed ittiin haalota ilaalaa jiru guutummaan guutuutti kan lammiilee dagate ta'uun rakkoolee biyya sana keessatti mudatanis biyya sanaan alatti lammiilee mudatanis hammeesseeti kan inni jiru. Eenyuyyuu amma lammii Itoophiyaadha biyyoota baqaa keessatti yeroo hundumaa kan dararaa jiru sababni isaas qaama isaaniif iyyuu kan qaama isaaniif birmatu waan hin qabneef jechuudha. Dhimmi lammiilee keenya obboloota keenya manneen hidhaa Saa'udii Arabiyaa akkasumas Liibiyaa Yemen, Somaliland iddoowwan garagaraatti rakkoo keessa jiran egaa bu'uurri isaa qaama isaaniif dhimmamu dhabuudha. Inni guddaan hawaasni sadarkaa xiyyeeffannoo itti kennee haalota dhiibuun irra jiraatutti
dhiibuu dhiisee callisee ilaaluudha waan ta'eef gara hawaasaatiin illee xiyyeeffannoo argachuu qabu jenneeti kan yaadnu. Yaanni obboleessa keenya Yuun Ingidaan kannate kun akka malee barbaachisaa fi kan hundi keenyam irratti hirmaatuu qabnudha. Dubbiin bakka jirtu mootummaa Itoophiyaati. Kanaafuu mootummaa Itoophiyaa gaafachuudhaaf ummanni mirga qaba. Lammiileen Itoophiyaadha biyya Saawud Arabiyaa keessatti rakkachaa jiran kun lammii keenya. Kana waan ta'eefis ummanni keenya kan guutuu Itoophiyaa keessa jiru bahee mootummaa Itoophiyaadha gaafachuudha qaba. Mootummaan dhiibbaa barbaachisu godhee obboleeyyan keenya kanaaf furmaanni akka dhufu taasisuu danda'a. Kanaafuu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya hundi keessan yaada kana deeggaruudha. Sheer waliif gootanii obboloota keessaniif sagalee akka taatan kabajaadhaan isin gaafanna. Uummata kiyya natti ni yina anumnaan qabu hin danda'u mootummaa wajjin haasa'a jedhe. Kana caala leencoodhaan wanni jennu jiru. Kanaaf rakkoo ijoollee kanaa maatiin ijoollee takka takkaan akka ijoolleen kun maatii isaaniititti bilbilanii uummanni hiriira ba'u irratti dalaga. Jaalanneetii miti roorroof baane biyya caaltuu qabna Oromiyaa abshir yaa lammiitoo abshir yaa hiriyaa hedduu si yaachisin jireenyi duniyaa hidhaa gaafa baate suma abdiin biyyaa hidhaa gaafa baate suma abdiin biyyaa gubata mana hidhaa yaa qabbana jiidha ciisuu hin dandeessu cinqii fi dhaabbiidha beelaa fi hoo isaa du'a filachiisa dubbachuun dadhabee lammiitoo na dhiisa dubbachuun dadhabee lammiitoo na dhiisa walaloota na sheer laayik nu godhaa obboleeyyan keenya nu jajjabeessaa mana hidhaa Saawud Arabiyaa xariiqal kharjirraa bakka obboleessa keenya dheengadda nu biraa du'e irraa rakkoo irratti dabalamte kana rakkoo sana nu baasuu danda'u. Mootummaa biyya keenyaati yoo ta'e eenyu biyya rakkoo sana keessaa nu baasuu danda'a. Kanaafuu akka mootummaa tokkotti nu rifatee lammii ofii tana kabajaa horee ofillee kabajaa ofitti godhee nullee kabajaa nutti kabajaa godhuun dursii nu galchuun mootummaa mataa ofii of kabachiisu jedhe yoo maqaa biyya ol fuudhuun. Kanaaf jecha rakkoo sana keessaa nu haa baasuu jaana. Osoo lubbuun ta'een asitti hin dhumatin sagalee nuuf ta'a. Nuuf birmadhaan bira dhaabbadhaa jenna. Warroonni amantaa Islaamaatiif olomaa'onniif amantaa Kiristaanaa illee osoo hin jedhin gadi yaa'aa sagalee nu ta'an jedhan kanumaan itti dhaammata. Bannetti takka of baraaruu osoo hin ta'in akka hin duune akka hin jiraanne takka uffataa ture. Inni mataa dhayamaa argitu kun isaanaan kanneen kalee askarii mataa isaanii butuchanii biraa yaa'anii akkanuma ufumaatu tumanii ufumaa yaalanii deeman. Irratti akka wallaahi gammaa geennetti ka gara ambaasitiin wannummaan takka wanni nuuf rahmata godhee takka illee hin jiru. Kuni akka gammaa geenne guyyaa har'aa kana geenne keessatti rabbiif malee gama nama biraatiin keessattuu gara jabeenni mootummaalee asii itti nu rukutanii itti ilma namaa ajjeechuudhaan deeman baay'isa tokko nama gaddisiisa kana gaga'u kaamanni isaanii takkaayyuu waggaa 50 ol ta'uu danda'u isaan kana fa'aa reebanii kun gammaa namni hedduudhaa tumamee kanatti ciciisu kun manguddoon kun isaanan amma osoo dubbiftanii illee amma saamaa kanaaf ni rafan malee nama dubbisuu dandeetta manguddoo nama amata 70 nama biyya hin qabne horii abbaa gaafa cabse ormii jaballeessaa san eegaa gartanii immoo nuti duuba nama hin qabne ka argame askarri Saawud Arabiyaa guyyaa kaleessarraa tummaa fi reebicha garmalee uummata keenya irratti tarkaanfii adda addaa fudhataa waan jiraniif isa kanaaf sagalee nuu taatanii lubbuun teenya as keessatti reebamaa fi du'aaf qooqaa fi dhibee adda addaatiin saaxilamaa jiraachuu addunyaan hundi dhageettee jirti. Ammallee akka sagalee nuu taatan abdii qabna garuu amma abdii kutannee jirra. Rabbiin bira abdii ni qabna. Hidhamtoonni gola tokko keessatti argamu nama 350 kun sa'amata tokko kun baatii 8 gadi aanan kenna baatii 8 keessatti raawwatamnee jirra. Akka gaafa hidhamnee mana kana seenirraa nyaachaa fi dhugaatii dhibamaan keenya as keessa du'ee tallaaja darbamuudhaan uleedhaan reebamuudhaan miidhaan keessa nuti turre lakkoofnellee keessaa ba'uus hin dandeenyu himanneellee akkaataan itti himannullee baay'isee tokko gaddisiisaadha himachuu hin dandeenyu. Haa ta'u malee wallaahi yeroon amma nuti keessa jiru kun yeroo suukaneessaa fi yeroo rakkoo guddaa tokko iyyataa turre. Wanni kun wallaalamee miti falaa kan inni dhabe. Ummaanis ni beekaa, uummannis ni beekaa, hundumti keenya iyyuu ni beekna jedheetanii kan yaadu haa ta'uuti qaamni furmaatatti ceelammiilee kanneeniif furmaata tokko argamsiisuu hin dandeenye. Sababni isaa inni ijoon immoo warri biyya sanaa hammaatanii miti hammeenya qabu hammeenyi jiraachuudha kan sitti mul'isu dhala namaa akka kanattiin hiitee darartee wal'aansa dhowwattee hanga sadarkaa lubbuu dhabuutti haganni gahutti harka kee to'annoo kee jala keessee calliftee ilaaluun irra taa'uun mataan isaa hammeenya guddaadha. Garuu hammeenya isaaniin olitti sirni Itoophiyaatti aangoo irra jiru hammeenya lammiilee isaa irratti qabutu booldi ta'ee mul'ataan ol ka'eeti kan natti mul'atu gama sanaan. Kun sirna sanarraa sababa adeemsa irratti garaagarummaan jiruuf maaliif miti garuu nama taatee gaafa ilaaltu mootummaan tokko lammiin biyya isaatii bifa kanaan harka ormaatti yeroo dararamu akkamittiin callisee kan inni ilaalu.
osoo lammiin isaa bifa kanaan dararamanii akkamittiin wantoota biliclicii ta'an magaalaa keessatti ittiin ajandaa gurra namaa harkisuuf ija namaa harkisuuf sanarratti xiyyeeffate waggaa kana hundumaa dhimmi isaa ijoon wantoota akkasii qofa ta'e kan inni itti hubu akka yoo bifa kamiin yaadamedha waan jedhu gaafa gaafattu deebii wanti siif absiisu hedduutu jira. Egaa rakkoon nyaataa jira, rakkoon qulqullinaa jira, uffata dhabuun ni jira. Haalli biyya Arabaa immoo keessumaa yeroo ammaa yeroo qorra hammaataa keessadha rakkoon biyya sana keessa jiru hagam beekurraa jechuudha. Rakkoo hagana hin jedhamne dhibamtee wal'aansa dhabuun jira. Waa hedduutu jira manneen hidhaa kanneen keessatti kan guyyaa guyyaadhaan hidhamtoonni kunneen isaan mudataa jiraachuu nutti himaa jiranii. Namoota haga 500 ta'anii kutaa tokko keessatti bifa kanaan ukkaanfamanii wayitaa hidhamanii ta'an arguun baay'ee waan nama dhukkubsudha. Har'as fala hin arganne hidhamtoota Saawudii tibbanuma dhibamanii wal'aansa dhabanii dhibee onneetiin dhibee daddarboo amma arginu kanaan namoonni lubbuudhaan darbaa jiran hedduu ta'uu isaaniidha kan argaa jirru. Jilli gara Saawud Arabiyaa imalillee dhimma kanarratti furmaatanii kenna jedhamee eegamee ture haa ta'uti suura kaanii deebi'uu isaanii malee homaa tokko falli isaan lammiilee kanneeniif argamsiisan haga yoonaatti wanti argina hin jiru. Manneen hidhaa tasuma guyyuma tokkollee baasiin Itoophiyaa dhaqee hin daawwanne jiraachuudha kan dhagahaa jirru. Dhaqxeedhumallee jabaadhaa jechuun waan tokkodha bar jabaadhaa itti abdii itti horuun illee waan tokkodha haala isaan keessa jiran kanaan jabaadhaa irratti hojjetaa jirra yoo jedhamellee waan tokkodha garuu karuma isaanii kan hin baane bilbila jalaa kan hin kaafne ta'uudha kan isaan kaasuurratti argamanii baay'ee waan nama dhukkubsu hedduu qaba lammiilee kanneen. Suurota kanneen argu hedduu rifadhean baay'ee warri kun amma irraa hinafuyi lubbuudhaan deebi'anii nama ta'uu kan jedhu gaafii guddaanatti kaasa. Ani warri mootummaa amma kun waan kun dantaa siyaasaa hin qabu. Lammii keetii biyya keessaas ta'e biyya alaa imaammati alaa Itoophiyaadhaa citizen first waan jedhu wayii dhiirra deddeebiin kaasaa turre. Kabaji lammiilee dursi kabaja lammiileetiif kan jedhu. Kunneen lammiilee Itoophiyaati. Lammiilee Itoophiyaa kunneen immoo tokkoffaa jireenya fooyya'aa biyya san deemanii gariin isaanii immoo dhiibbaa siyaasaa Itoophiyaa keessa ture baqatanii warra deeman ta'uu malu. Daa'imman sadarkaa kanatti dararaman garuu haawwan sadarkaa kanatti dararamaa jiran garuu mana hidhaa keessatti warri dahaa jiran garuu gaarummaa siyaasaa mootummaa Abiyyi Ahmad wajjin qabaatanii miti. Akka nama tokkootti ati hooggana mootummaa ta'uu dandeessaa, paartii bilchiginnaa deeggaruu dandeessaa garuu maatii kee bakka warra kanaa buuftee ilaaluu danda'u qabda akka namaatti jechuudha. Ofii kee bakka warra kanaa buuftee ilaaluu danda'u. Faayidaan dantaan siyaasaa ilaalchi siyaasaa akkuma jirutti ta'e jechuudha. Hidhamtoota Saawud Arabiyaa, hidhamtoota Liibiyaa keessa jiran, kan Yaman keessatti rakkataa jiran, Somaalilaand sibaa Afrikaatti rakkataa jiran irra deddeebiin kaasaa ture. Dhimmi kun miidiyaalee kan biraatiinis ka'aa ture. Miidiyaalee Itoophiyaa qondaalonni mootummaa gara simalan qofa dhaqaa ajandaa godhan. Besiin Itoophiyaa Saawud Arabiyaa jiru maal akka hojjetu, dippiloomaatonni Abiyyi Ahmad baa giddu galeessatti ramade maal akka hojjetan. Imaammati dhimma alaa Itoophiyaa citizen center jedha. Erga yeroo dhiyoos. Warri kun lammiilee Itoophiyaati bar citizenidha. Warri kun yoo kabaja qabaanne actually mootummaan biyya keessatti lammiilee dawaa itti rashanu warra fagoo jiranii fi inni akka baay'ee yaadu basically garuu at least maqaa mootummaa sanaatiif jecha kabaja biyya sanaatiif jecha osoo xiyyeeffannaa argatanii gaariidha. Baay'ee si gaddiisa akka miidiyaa Oromoo tokkootti akka lammii biyya sanaatti iyyaa fi turre Oromoota qofa osoo hin taane lammiilee biyya san keessatti jiran ka Oromoon ta'iniif qophii afaan Oromoo dalagaa ta'e egaa obbo Leencoo Baatiifa naannoo isa kan jiranii maal akka dalagaa jiran baanii oduu dubbatuu danda'anii natti tola. Lammiitoo. Amiin jedhaa hundi keessanuu. يا ربي بي أبا ربي جل عقيبة لهم بيكم ماذا خير ربي يا ربي لمير كتير ربي نجانا قلت آمين آمين اللهم فأطلقهم يا رب يا ربي لم توتك يا منا سعودي يا ربي يا أخي ستي الأماجن هلران واس يا رب يا ربي هلران واس يا رب